Kabajamtoota daawwattoota keenya kuni Dastaa Insarmuuti. Dastaa Insarmuu official YouTube channelii irratti qophii adda addaa qopheessee isin biraan ga'uutti jira. Faarfannaa qophii kanii immoo ati warra koo qopheeffattu kan Ilillee Show jedhamuudhaan beekamu barsiisa adda addaa channelii kana gubbaatti ni gadhiifna. Har'a waan tokkoni keessa kootti yaadi ta'e tokko naa dhufe yennanani faarfannaa koo durduriituun taa'ee dhaggeeffadhu. Isa tokkoffaa lammaffaa albamii ja'anuu maxxansa addaas jira. Kiliippii durdur hojjetaa turre. Hundumaa utuun taa'ee ilaaluuni yaa'u qalbiidhaan fagoon deeme. Kanaaf faarfannaa lamaan tokko irratti viidiyoo reakshinii hojjedheera. Mee kan mataa koo irratti kiliippii koo durii kiliippiin kun I think waggaa meeqa dura ta'a waggaa 10 olii hedduu hojjetame. Mee wal wajjin faarfannaan makan koo kana viidiyoo isaa reakshinii godha. Walumaanuu ilaalame faarfannaa kana. Jalqaba irraatiin isinii kaasa. I think gidduudhaa keenyatti fakkaata kuni. Jalqaba irraan isinii kaasa. Angkan keriti biya lafa natu ta'in kan nadakisi apre kasa akan natasi ilmu wakayu fa yesusi ayu makan ko sirin bekamu walamu ma ko gidaratera kan kita ko sirin getise chapo wadana chape famera chape. Wow. Yeroo baay'ee namoonni faarfannaa kana irratti gaaffii dhimmoota dhiyeessan ni jiraata. Maal jedhu ani lammummaa koo geeddaradheeraa jettee faarfannee ati maaliif waa'ee lammummaa isa lafarraa faa dubbattaa kannaan jedhanii naquun namaniiru. Egaa dhugaadha. Eeyyee ani karaa Kiristoos Yesuus lammummaa waaqarraa nan qaba. Kana jechuun ammoo eenyummaa fi lammummaa isa biyya lafaa kanarra yeroo jiraadhu waaqayyo naa kenne immoo nan gati jechuu miti. Isa kana sagaleedhuma waaqayyoo nan isinii deebisaa. Amma Yesuus Kiristoosiin yeroo kadhannu Yesuus nama Naazireet jenna mitiire. Maqaa Yesuus nama Naazireetiin iyyi ba'e jenna. Naazireet biyyatti inni dhalatedha. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin Yesuus isa Afrikaa Yesuus isa Itoophiyaa hin jennu jechaadha. Maal jenna? Biyya inni dhalateen Yesuus isa Naazireet jenna. Barxamiyoos namtichi jaamaan sunis Yesuus isa Eeshiyaa, Yesuus isa Afrikaa hin jennu. Yesuus isa Naazireet namaariyeedhe. Kuni maal jechuudha? Biyya lafaa kana gubbaatti namni place of birth qaba. Lafatti dhalatu, qomoo irraa dhalatu, hidda keessaa uumamuu qaba. Akkuma kana immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 15 gubbaarraa ani bakkalcha barii hidda daawwitti dha'anii jedha. Yesuustu dubbata kana. እኔ የሚያበራ የንጋት ኮከብ ነኝ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ ይጀዳ አኒ ሰኚ ዳዊት ከነን ኢፉሞ በከልቸ በሪቲ ይጀዳ እና ገባባዱመቲ eenyummaa koo salafa kanarraa completely baaseetnan gateenan awwaale hafuuruman ta'e jechuun taane eenyummaa hafuuraa qaba eenyummaa foonii qaba eenyummaa hafuuraan addunyaa hafuuraa keessatti lamuu dhalachuun naa kennameera. Kanaaf lammii waaqarraati mucaa waaqayyooti. Akkuma isa kana wangeela Yohaannis irraa arginu warra gara kansaa ta'anii dhaqee warri kansaa garuu isan simanne warra isa simataniif garuu ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaanii kennee jedha aboo mucummaa. Kanaaf hafuuraan mootummaa waaqayyootti lamuu dhaladheera.
akkuma kana Yohaannis boqonnaa 3 gubbaarraa jireenya namticha Niqoodemoos jedhamu sanaa isa dhufee gooftaadhaan gaaffii gaafate. Niqoodemoos kuni baay'ee warra barsiisa beekan keessaa tokko nama macaafa beekuudha. Akkas jedheen gooftaan mootummaa Waaqayyootti maal galuudhaaf maal gochuun qaba jennaan dhuguma siin jedha namni hafuuratti lammaffaa dhalachuu baannaan mootummaa Waaqayyootti hin galuutti jedhe. Jennaan anoo jaarsa nama guddaadhaa siichanii garaa haadha kootti ol deebi'een irra deebi'ee dhaladhamoo attamiiree jedheen Niqoodemoos. Innaan akkas jechuutuun taane hafuura qulqulluutiin cuubamtee kennaa hafuura qulqulluu argattee karaa ayyaanaa fayyuu qabdaa waan jedhuun Yesuus Kiristoos deebisaa isaaf kenne dubbii Waaqayyoo irraa hafuura qulqulluu irraa namni lammaffaa dhalachuu qaba mucaa Waaqayyoo jedhamuudhaaf. Kanaaf namni kamuu gaafa gara Yesuus Kiristoos dhufu mootummaa Waaqayyoo keessatti akka mucaa haaraatti akka nam mucaadhuma reef dhalatuutti mootummaa Waaqayyoo mooraa mootummaa Waaqayyoo keessatti har'a namni dhalatu tokko akka mucaa dhalattuutti dhalataa jechaadha. Achi booddee jireenya hafuuraa jiraata guddina hafuuraa guddataa jechaadha addunyaa hafuuraa keessatti. Innaanuun immoo lafa kana gubbaarra jirra Yesuus akkuma keenya yeroo nama ture eenyummaa lafarraas itti waamamaa ture karaa tokko mucaa namaa ilma Waaqayyoo hoolaa Waaqayyoo masihii jiraataa maqaa hedduu Amaanu'eel Yesuus Kiristoos kanaa waamamaa ture. Garuu immoo eenyummaa lafarraa isaatiin immoo sanyii Daawit isa namicha Naazreet mucaa namaa jedhamaa ture jechaadha. Kanaaf eenyummaa lachuu qabatee adeemaa ture Yesuus Kiristoos. Kanaaf har'as waldaa kiristaanaa keessa kan lallabnu Yesuus waaqa guutuudhaa nama guutuudhaa jenneeti. Yookaan achi immoo perfect God and perfect man jennee lallabnaa jechaadha. Kanattis hin amanna. Isa kana namoonni faarfannaa kana keessa jecha kana na gaafattu yeroo baay'ee komentii adda addaa irratti nan argadha jecha kana ati chaappeffameera hin jennee lammummaa koo geeddaradheera hin jennee biyya lafaanii kan kee miti hin jennee ati maaliif waa'ee lammummaa lafa kanarraa eenyummaa lafa kanarraa leelliftaa maaliif dubbattaa warra jettaniif jechuu kooti. Waan baay'ee dubbachuu nan danda'a sagalee Waaqayyoo irraa gabaabaadhumatti garuu kun deebii isinii ta'eera jedhan abdadha galatooma meetti fufna. Faarfannaa kanatti garuu baay'ee bifamaa jira. Isuma dhugumaan isinitti hima. Wow. Faarfataa Dastaa Insarmu Waaqayyo isaa eebbisu. Amazing song. Akka ijoollee abbaa qabneetii takkaadha wattee gasiniinisu. Deebi'een garaa kootti siin fudhaa biyya lafaarra sini namteessu. Jedhee inni afaan isaatiin dubbatee gooftaan koo Yesuus waaqa dhugaadha. Boqu gombisee maafandee maree abdiin kolduu namaadha. Hallelujah. So, kutaani keewwatni amma faarfatee darbee akka ijoollee abbaa hin qabneetti takka raawwadhee gassin dhiisuu ni jedhu jecha kana Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis irratti dubbate. An akka ijoollee abbaa hin qabneetti isin hin dhiisu deebi'ee gara keessan nan dhufa. Garan iddoo ofii koo jiraadhuttis isin nan fudhadhaa jedheen ergamootaan. Kanaaf hundumti keenya biyya lafaa kana gubbaa gaafa jiraannu hoolaa tiksituu hin qabne miti. Akkas jedhe Yesuus an balbala hoolotaati. Tiksee dhugaan ana. Mukti wayiniin dhugaan ana. Isin ammoo damoota kootiin hin jedheera. Kanaaf galanni Waaqayyoof haa ta'u biyya lafaa kana gubbaa gaafa jiraannu abdii qabna jechuudha. Tiksee qabna jechaadha. Gooftaa qabna jechaadha. Abbaa qabna jechaadha. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu kun completely sagalee dhuma Waaqayyoo irraan fuudhe zeemaadhumaan godhe giximiidhuma isaan hojjedhe malee jechoota nama asirratti argitanii darbe kun all in all kanan fuudhe wangeela Yohaannis irraati. So sagalee Waaqayyooti jechuudha. Haala akkamii keessa taa'ee akkam faarfannaa kana barreesse isiniin hima booddee meetti fufna wanta Dastaa Insarmuu jedhu. Imbiraatu haala yeroo ilaale
Homtuun jiru gooftaa korra caale yaadan kuusu biyya ormaa dhaabadhee abdiin qaba adeema tarkaanfadhee waanta koona baadhu namuu siina gaddaabdee asiina keesseetta fiddeetta galaana hirte abdii koona baadhu. Iddoo kanarratti farda koona baadhu nambuusiin ija karaa fixxee asiin nageesseetta na fiddeetta galaana hirtee. Inni jedhu kuni abdii koona baadhu jedha keewwata irratti immoo maalidha inni kuni waaqayyoo saba isaa yeroo gaggeessu nama waame tokkos yeroo gaggeessu abdii kennaa fi kakuu galaa fi jecha kennaa fi kan nu baatee adeemu jecha sanaa jecha waaqayyoon nu jedhu sanaa abdii sanaa kakuu sana jechaadha sun farda yookaan achi humna keenya dandeettii keenya kan nu ittiin utaallu jechaadha. Yeroo dadhabnu, yeroo cubbuutti kufnu, yeroo humna dhabnu, yeroo hamileen nu cabu, yeroo namoonni jecha adda addaan hamileen nu buusan farda kakuu, farda abdii, farda jecha waaqayyo, abdii waaqayyo nuuf gale yaabbannee tulluu nun hin qaxxaamuriin hin jiru jechaadha. Kun walumaa galatti kan inni argisiisu jabinni keenya, ciminni keenya, irreen keenya, aangoon keenya, gargaarsi keenya sagalee waaqayyoo abdii inni nuuf galu dubbii isaatii jechuudha. Meetti fufna. Nambuusiina gaddaabdee asiina keesseetta lafoona baay'ee qaxxaamurtee abdii si ilaalee deemaa galma koo galgala abdii si innaatti tola abdii gaagachiiftu rakkoo na gaafatee abdii mataan ilatti abdii si ilaalee deemaa galma koo galgala abdii si innaatti tola abdii gaagachiiftu rakkoo na gaafatee abdii mataan ilatti. Abdiko sora lupu koti timsitu mogole abdiko inkabumsi male abdiko irkiko ganama miltu garadera abdiko sirratof gatera galanni maqaa waaqayyoo haa ta'u agartanii keewwatuma isa jalqabaa sana more elaborate gochaa abdiko si ilaaletanii kanan adeemu na fuula dura kan jiru si'i kan natti argamu si'i kan natti mul'atu si'i. This is completely waaqayyo irratti trust gochuu, waaqayyo irratti faith qabaachuu, waaqayyoon amanachuu akka jedhutti barreessaanii warra Ibrootaa amanannaa keessan isa gatii qabu hin isinaadha. Waaqayyoon amanuunii fi waaqayyoon amanachuun tokko miti. Waaqni akka jiru saayintistoonni hin amanu, garuu hin amanatani. Saayinsiitti amanatu. Saayintistoonni waaqayyo akka jiru ni amanu, garuu humna waaqummaa waaqayyoo nu gargaaraa, provide nu godhaa, dhukkubarraa nu fayyisaa jedhanii immoo hin amanatani. Kanaaf saayinsii isaanii amanatu, argannoo isaanii amanatu. Nun garuu waaqayyoon hin amanna qofaa osoo hin taane hin amananna. Isa kana sagalee waaqayyoo irraa waan tokko nan isinitti dabalee himuu barbaada. Macaafa Raajii Daani'el keessatti ijoolleen booji'amanii biyya Baabiloon dhaqan sun Misaaq Sidraaq Abdanaagoo faa amma yoo kuftanii fakkeenya kanaaf hin sagaddan ta'e abidda dachaa torba kana keessatti gubattu jennaan maal jedhan beektu waaqayyo waaqni dhugaan akka jiru hin amannaa ibidda kana keessaas nu olchuudhaaf humna akka qabu hin amanannasi garuu immoo yoo akka gubannuuf jaalala isaatiiyyuu ta'e nu haa gubu malee fakkeenya keef hin sagannu jedhan which is waaqayyotti hin amanna jiran waaqa isa dhugaa qabna fakkeenya keessaniif hin sagannu sanam tolfee kanaaf hin sagannu humna isaa immoo hin amananna isatti maal goona hin amanna humna isaatti garuu hin amananna divine poweritti hin amananna kanaaf amanannaa keessan isa gatii guddaa qabu hin isinaa jedha namtichi macaafa Ibrootaa barreesse isa kanaafi baran faarfannaa kana barreesse dhugaadhumaan isinitti hima baay'ee miira an keessa ture maybe obboleessi koo muuziqaa kana kan taphate asirratti amma kan keyboardiitu haasa'u argitan Teddy Mogas galgalma tokko walii bilbilee irbaatoo nyaannee buna dhugnee stuudiyoo gallee halkan tokko hojjennee bulle faarfannaa kana seenaasaa Ermas obsaa duubarraa isinittan hima attamittan akka faarfannaa kana barreesse waan faarfannaan kun naa godhe really ani faarfannaa kanaananii deebi'ee dhaabbadhe jechuun hin danda'a. I will explain later. Just let's continue listening.
sirratti hojjete. Yota esi yota ubate sini asi taera sole nega kokerasi mija ubate sinatana taera sole nega kokupana yota esi yota ubate sini asi taera sole nega kokerasi mija ubate sinatana taera sole nega Hallelujah. Alan kaba wakarane alan kaba samira alan kaba wakarane alan kaba samira gamon kaba wakarane gamon kaba samira gamon kaba wakarane gamon kaba samira lami kaba wakarane lami kaba samira lami kaba wakarane lami kaba samira. Wow. Amma sinittani maga miiran keessa ta'ee faarfannaa kana barreesse dhaalan qaba waaqarraa gamoon qaba waaqarraa lammiin qaba waaqarraa jedha. Yeroon faarfannaa kana hojjedhee qorumsa guddaa tokko keessan ture. Qorumsi kunis yoon to the detail deeme tarii namoota mufachiisuu danda'u waan qabaatuuf diteelii isaa keessa hin dhaquu garuu irruma irra keessa isaanii isinitti himuu yaadaa. Namootatu baay'een irratti ka'e. Waan isin dhibu immoo balleessaa koo malee. Utuun waan tokko nama yakkiin namoota ani qomoo kootii, lammii kootii, saba kootii kanan jibbamus isaan keessaa wantan aladhee fi kanan gatii baasaa jiru akka ilma isaaniitti ani isaan keessaa tokko jedhee saban gatii baasee isaan tajaajiluu tu yeroo ta'e tokko natti duule. Dhugaa anatu qaba. Waan hin balleessee hin qabu. Isaanis booda tarii hubatanii jedhaman yaada. Waan ani immoo balleessaa koo malee ani gatii kaffalee galati utuu naa maluu waan biraan expectationii koo ala wanti biraan dhufee waan karaa adda addaa duula guddaatu narratti gaggeeffame. Wanti sun wanta baay'ee abdii na kutachiisu ture. Wanti jireenya nama jibbisiisu maaliif namni isin isaa jettanii gatii baaftan tokko gaafa isinitti duulu isinitti dacha'u ilaalaa maal jechuu akka ta'e. Kanaaf galgala tokko taa'een utuun kana yaadee waaqayyoon utuun kadhadhu kitaaba qulqulluun dubbisa taa'ee ani koo waaqarraa qomoo hedduun qabaa kumaaf kitilaan kan lakkoofsi isaanii danuu qulqullootni waaqayyoo anaaf firoota kooti anaaf qomoo kooti anaaf fira kooti isaan an qobaa miti abdiis immoo qabaa waaqa qabaa obboloota hafuuraa hedduun qaba mootummaa waaqayyoo keessaa. Biyya lafaa kana gubbaatti wanti baay'eenis immoo biyya lafaa kana gubbaatti chaalenjii ture anaa fi mana kiraayii keessa hin jiraadhaa. Isa namni inni kaan argate argachuu nan danda'a garuu karaa jallinaa deemuu hin barbaanne kanan gatii baaseefis sabuma irratti duule sanaa fi kanarraa kan ka'e yeroo sanaa hafuurri waaqayyoo kana laphee koo fidinaaf dhangalaase ati abdii qabdaa, ati qomoo guddaa qabdaa, fira qabdaa. Waaqnu fira keetii, samiin fira keetii, yuunivarsiin fira keetii, dhiphatiin ati qobaa miti. Ani si wajjinan jira, dhaala qabda. Amma mana kiraayitti yoo galteeyyuu waaqarraa garuu mana qabdaa, mana guddaa qabdaa, mana guddaa, mana dinqii kan ijji namaa hin argine, kan gurri namaa hin dhageenye, kan yaadni namaa bira hin geenye. Waaqayyoo warra jaallatuuf qopheesseera inni jedhu sagalee waaqayyoo irra sun dhugaadhuma. Kanaaf Yesuus akka jedheera mana abbaa koo iddoo baay'eetu jira. Ingiliffaan isaa mansion jedha. Iddoo sana mansion jechuun mana baay'ee luxury, mana guddaa kutaa baay'ee qabu jechaadha. Kana nuuf qopheesseera gooftaan keenya. Kanaaf waaqayyoo qalbii koo gara samiitti ol naa fuudhe. Lafarraa, naannoo koorraa, safaran jirurraa, namoota natti duulanirraa, warran amanadhee naganan sanarraa ija koo na fuusise. Abdii koo, ija koo, amanannaa koo, obsa koo samiirra kan geeffadhu hafuurri waaqayyoo ergaa kana fidee laphee koronaaf kaa'ee galgaluma sanan muuziqeessaa kanatti dawwalee faarfannaan qabaa har'uma jennee bullaan jedheen kiliippii haaraa hojjechaan jirammoo ture faarfannaan kun immoo keessa hin jiru right away in dhaqnee halkan tokkotti faarfannaa kana waraabnee finnee muuziqaa taphannee finnee ganama isaa faayinaalii waraabamee achi ajaa'iboota fidee galchinee
I think in the maximum of 3 days master goone faarfannaa kana baafne jedheedhuman yaada yoon guruu baadhe bulesko Teddy Mokas wajjin hojjenne waaqayyo isaa eebbisu. He really did a very great job. Kanaaf akka kana fakkaata faarfannaan yeroo faarfannu isin duwwaa jajjabeessuuf faarfannan sa'inaa nuufuu ergaadha. Nuufuu humna keenyadha. Nuunuu haala rakkisaa ga'e keessatti haala ulfaataa ta'e keessatti waaqayyo faarfannaa abdii namaa kennu, faarfannaa mogolee namaa cimsu, faarfannaa irree namaa jabeessu, deebisee nama dhaabu nuuf kenna. Yeroo immoo nuun qinxootiidhaan, qannoodhaan, gammachuudhaan waaqayyo irraa fagaannee immoo yeroo adeemnu kan ittiin oolmaa isaa yaadannu, kan ittiin gargaarsa inni nuuf godhee lafa onaa keessa qaxxaamurree iddoo iddootti waaqayyoon waammannee dhageessifanne hundumaa irra deebinee dhaabbanne iddoo akkasitti waaqayyoon gargaare miti, iddoo akka kanaatti gooftaan na duukaa ture miti, kana qophaa koon dhufee, kana qophaan darbee anamma jennee akka yaadannu maal attamittiin dagatu isa jedhu faarfannaa jechaadha. Kana malee immoo garaa kootii baduu faarfannaa jechaadha. Olmaa keessa guddaafaa jennee faarfannaa jechaadha. Kanaafi waaqayyoo hafuurri waaqayyoo haala nuun keessa jiru keessatti nu gargaaruuf, nu utubuuf, nu suphuuf, biratti nu hambifachuudhaaf karaa faarfannaa ergii nutti dubbatee, ergii nu jajjabeessee, ergii nu oolfatee booddeedha. Ergaan faarfannaa isin bira dhufee kan inni isin gargaaru. Kan akkatti hubadhaa. Haala akka kanaa keessatti faarfannaa kana barreessee baay'een gammadaa. Bakka everyday dhaggeeffadhan ture yeroo sana faarfannaa kana ciisee iddoo ciisaa koo day and night dhaggeeffadhaa. Completely faarfannaan kun yeroos qalbii koo, yaada koo, waan hundumaa koo biyya lafaarraa kaasee na godaansisee sanaanan ce'e bara sana jechuu barbaadanii isinis baay'ee kan isin gargaareeru abdiin godhaa meetti fufna. Angkan kemiti biya lafa naturrain kan nadakisi afrikasa akan nadasise ilmu wagayu dofa yesusi enyuman kanko sirin bekamu alamu mako kederera kan ketauko sirin gadise chapo nana chapefamera Tapu famela. Jireenyi lafaa yoo tammatee bitama kakura kumayate. Kakubate ragala jireenya wanti dubbinu yoo natirate. Otu wanti gaarii naftee yoo gogonna nama laatu biyyoormaa. Uta sirrates makomiti gato ko keessa bayna deema. Abdiiko si ilaali deema galma koo galgala. Abdiiko si inaatti tola. Abdiiko raaga chiiftu rakkoo nagaa fatiige. Abdiiko kantaani nattiige. Abdiiko si ilaali deema galma koo galgala. Abdiiko si inaatti tola. Abdiiko raaga chiiftu rakkoo nagaa fatiige. Abdiiko kantaani nattiige. Abdiiko soora lupu koti temsitu mogole. Abdiiko inkabumsi male. Abdiiko irkiko ganama miltu karadera. Abdiiko sirratoo gateera. Yoo ta'uu baates inni asii ta'eera tolee tuna eega koo garasii ta'eera ganaanaa ta'an jedhe kana gubbaatti hawaasinti himuu barbaada. Macaafa Efesoon irratti boqonnaa 2 irratti nuni karaa cubbuu keenyaa du'oota taanee utuma jirruu jedha Phaawulos waldaa Efesooniif yeroo barreessu. Inni jaalala isaa isa guddaarraan kan ka'e araara nutti argisiise karaa ilma isaa maannuu godhe jedha. Mirga isaa nu teessisee jedha. Qabsiisa mootummaa isaa immoo fudhanneerraa jedha. Amanaan tokko
gana akka gana kana booda dhama'ee dafqee wanta ta'e tokko hojjetee qormaata qoramee akka nama qormaataan kufee yookiin darbee jedhamutti ganaa qormaata wayii waaqayyo nuu dhiyeessee faayinaal teestii wayii nuu godhee qoramnee dabarree mootummaa waaqayyootti waan gallu jedhanii namootni yaadan lakkoofsi isaanii xinnoo miti baay'eedha. Na duratti faarfannaa dur ture. Yaa waaqayyoo yaa gooftaa guyyaa dhufaatii keetii anaan ottamna gootaa bitaa moo mirga laataa jedhu. Akkan ta'uun beeku jechaadha hiikni isaa. Gaafatti deebitee dhuftu an akkan ta'uun beeku iddoon naquun beeku kun amanuun jedhamu. Kuni gowwoomfamaa karaarra adeemu jedhama. Iddoon naquun beeku taanaan maaliifanii hordofa? Lafan naqu beekaafan hordofaa mitiire. Kanaafi maal isin jechuu barbaadatanii amanaan tokko waan isaa godhame baruu qaba. Waan isaa godhame immoo akka waan kana booda godhamuuf itti tun taane already naa ta'eera jedhee amanee fudhachuu qaba. Amantii jechuunis waan ijaan hin argine akka waan arganiitti jira jedhanii amanuudha jedha Ibroota boqonnaa 11 keessatti. Isa kanaaf yoo ta'es yoo ta'uu baates inni asii ta'eera toleena eega koo garasii. Mijaawes mijachuu baates inni addanaa ta'eera toleetu na eega koo maal eessaa gubbanaa. Kanaaf dhaalan qaba waaqarraa jenne faarfanni jiru. Isa kana galanni waaqayyoof haa ta'u. Yota esi yota ubate sinikasi taera tole na ega kogerasi mijawasi mijawubate sinadana taera tole na ega kogubana yota esi yota ubate sinikasi taera tole na ega kogerasi mijawasi mijawubate sinadana taera tole na ega kogubana dalan kaba wakarane dalan kaba samira dalan kaba wakarane dalan kaba samira gamon kaba wakarane gamon kaba samira gamon kaba wakarane gamon kaba samira lamin kaba wakarane lamin kaba samira lamin kaba wakarane lamin kaba samira dalan kaba wakarane dalan kaba samira dalan kaba wakarane. Guyyaa kiliippii kana waraabamne humni ture isinitti muudhuma hin danda'u. Namni kan akka kana maraachaa ture kaameraa isinitti hin fakkaatin. Isuma dhugumaati kun. Hundumti keenya of hin beeknu turre. Hafuurri waaqayyoo nu tuqee bakka hafuura qulqulluu keessa taanee machoofneeti kan kiliippii kana waraabamne. Maaliif faarfannaa teessoo waaqayyoo biraa argamu gaafa faarfattan akka kanadha. Faarfannaa waa'ee teessoo waaqayyoo waa'ee dhufaatii Kiristoos waa'ee abdii kiristiyaanotaa waan abdannu waan qabnu paakeejii isatti amanuu keessaa arganne ija keenya gara waaqayyootti faarfannaa kaasu gaafa faarfattan jaallattanii miti hafuurri qulqulluun sin tuqa. Kanaaf hundumti keenya I do remember obboloonni keessa hundumti isaanii hafuuraan machoofne ture kan kiliippii kana hojjenne malee akka nama kaameraadhaaf never we never did that. Na ufun ben aka kamera na fundura jiru yuyaadu ana undum nama yo ilaltan na umti wae kamera yaada jiru yo jiru worship isa ugara tur. Now it was a wonderful time. I remember this song for the rest of my life. Faarfanna kana ndagachu ndanda wayen jalladha yero hunduma arayu ammayu gaafa lapheen ko ganna jalaabu kana banadha. Kanaafi it was amazing. Gamon kaba wakarane gamon kaba samira gamon kaba wakarane gamon kaba samira lamin kaba wakarane lamin kaba samira lamin kaba wakarane lamin kaba samira. Wanti baay'ee immoo namatti tolu faarfannaani firoo tokko dhugaa isinitti himuudhaaf taanaan yeroo sagalee waaqayyoo keessaa jechoota koot gootanii zammartan it's very powerful. Waanuma sagalee waaqayyoo irra jiru zeemaadhumatti goota giximiidhuma gootee gaafa faarfattu
baay'ee humna qaba. Maaliif sagalee waaqayyoo jedha kitaabni qulqulluun sagalee waaqayyoo akka billaa qaramaatii humna hojjetus of keessaa qaba. Nulloomu sagalee waaqayyoo. Kanaaf faarfannoonni baay'een amma mucaan tokko booda kana kan faarfannaa baasuu jalqabee jira. Dura yeroo biyya ture gaa'isaan beeku carraa argadhee sun argine mucaa Abrahaam Tarree jedhamu booda kana mucaa faarfannaa baasu argeera. Dhuguma isinitti hima guyyaa tokko reaaktiin godha viidiyoo isaa irratti haadha sodaachisaa addunyaa mudatee jedhee faarfannaa inni baasu sana irratti sininyi isaa hundumaa dhaggeeffadheera deeme. Hundumti isaa sagalee waaqayyooti. Amma immoo samii banamaan ilaala faarfannaan inni jedhu seenaa Yaaqoobidha. Yaaqoobotu karaa deemuu lafa onaatti aduutti dhiyee achitti lafa onaa keessa taa'ee iddoo aduun itti dukkanaa'ee itti dhagaa boraafatti duccisu samii banamaa ilaala ture. Kana faarfannaan gaafa inni soorsiinsaa maddisaa iddoo nu irraa waraabnee isinitti finnu sagalee waaqayyoo gaafa ta'u baay'ee nama eebbisa. Nama geeddara. Nama haaressa. Maaliif achi keessa sagalee waaqayyootu jira. Sagalee waaqayyoo keessa immoo maaltu jira? Paawurii jira. Humna jira. Baay'een gammadaa. Faarfannaa kanaan baay'een eebbifama. Kumaatama hedduun akka eebbifamtanis abdiin godha. Waaqayyoo isin eebbisu. Waaqayyo faarfannaawwan akka kanaa kan gara waaqayyootti nama butan, kan teessoo waaqayyoo nama ilaalchisan, daddabalee afaan korra kana naqu, obbolo tokko warra amma faarfannaa baasaniifis akka inni waaqayyo kana godhu, akka inni faarfannaa nuuf kennu. Maaliif garbichi waaqayyo Daawit maal jedhaa? Dhageessanitti yoo ta'eef. Inni faarfannaa haaraa afaan koo keessa naaf kaa'e jedha. Faarfannaa waaqayyotu afaan namaa keessa kaa'a. Kanaaf afaan faarfattootaa keessa waaqayyo humni hafuurri qulqulluun akka inni faarfannaa kaa'u isinis immoo daawwattoonni keenya kadhannaa keessaniin nu yaaddaan isiniin jedha. Viidiyoo reakshinii koo kan faarfataa Dastaa Hinsarmuu lammiin qaba waaqarraa chaappeffameera jedhamu hojjete. Egaa anarra akka nama kan biraattiin reaaktii godha. Viidiyoo reakshinii korraa kanumaan nan fixaa. Gooftaan bara keessan haa eebbisu. Dastaa Hinsarmuu official YouTube channel hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina. Qophiilee adda addaatiin deebi'ee kanan isinitti dhufu hin ta'a. Waaqayyoo jireenya keessan haa eebbisu. Abdii qabna waaqarraa. Bye bye.